Kana warra dubartootaatii fi kan dhiiraatis ni ilaalla. Jalqaba assessment of reproductive system. Reproductive systemii kana assessmentii isaati. Ka jalqaba ilaalu yaanu ka dubartootaati. Pelvic pain. Jalqaba wanni ati assess gootu rakkoo reproductiveidhaa irratti dhukkubbii naannawa pelvic area jirtu. Pelvikiin kun yoo ka dhukkubu taate karakteristikii isaa adda baafta. Amala isaa. What is frequency, duration, severity, location of pain. Dhukkubbiin tuni yeroo hangam takka takkatti itti deddeebiiti. Hangamiif irra turti. Hangam takkatti jabdu dhukkubbiin tun. Bakki isiidhaa hoo bakka tamii adda baafta. Was the onset is sudden or gradual? Tasuma eegalte immoo xiqqoo xiqqoon itti guddachaa dhufte. What aggravate and what relief it. Maaltu itti hammeessa? Maaltu irraa wayyiisa? Kanallee adda baafta. Associated factory. Associated factory jechuun dhukkubbii tana wajjin waan jiru. Feverii ni jirti. Nausea, vomiting, dizziness, abnormal bleeding with it. Dhiigni hawwa wajjin jiru taate. History of sexual transmitted disease. Kanas ni gaafatta. Kanaan dura dhukkuba walqunnamtii saalaatiin daddabruun qabamtee yoo jiraate. Inni biraa obstetric trauma. Yeroo ulfa qabdu rakkoon irra ga'ee obstetric trauma or abdominal surgery. Garaa kanaa hoo baqaqfamtee jirti. Pregnancy history. Kanaan dura ulfooytee ni jirti isheen tun. History of ectopic pregnancy. Seenaa kanaa hoo ni qabdi ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy jechuun ulfaa gadameessaa alaa jechuudha. Seenaa kanaa hoo ni qabdi. Kana gaafanna. Inni itti aanu physical examinationidha. Physical qaamaa yeroo ilaallu physical examination of patient with gynecologic disorders should focus on abdomen and genitalia. Warreen rakkoo sirna hormaataa kana qaban gynecologic disorder jechuun warreen karaa sirna wal hormaataa kana warreen rakkoo kana qaban bakki nuti irratti xiyyeeffannee qorannu abdomenii fi genital area. Palpate the lower abdomen for masses or tenderness. Garaa kana karaa gadii ni qaqqaban. Dhukkubbii yoo qabaattee fi yoo waa keessa jiraatan wanni akka maasiidhaa yoo keessa jiraatte. Inspect the external genitalia. Karaa qaama wal hormaataa kanallee ijaanillee ni ilaalla. Maal irra ilaalla? Leeshinii yoo qaban madaa. Discharge yoo jiraatte. Dhangala'aan irraa yaa'u yoo jiraate. Or tissue bulging from vagina. Vagina keessaan yoo wanni gamanas bahu jiraatu jiraate. Ni ilaalla jechuudha. Amma rakkoon jalqaba irratti ilaallu menstrual condition. Haala xuriidhaa jechuudha. Haala menstruationidha. Yookaan dhiiga baatiidha. Jalqaba irratti dysmenorrhea. Dysmenorrhea jechuun painful menstruation jechuudha. Yeroo dhiigni kun itti dhufee dhukkubbuu jechuudha. Dhukkubbii yeroo xuriin itti dhufteeti. It is most common of gynecologic dysfunction. Rakkooleen dubartoonni baay'inaan himatan isii tana. Dysmenorrhea kana. Menstruation yeroo itti dhufte dhukkubuu kana. Isa kana kooziin isaa primariidhaa fi secondariidhaa jira. Primary kooziin jalqabaa increased prostaglandin production by endometrium. Endometrium jechuun laayera uterasiidhaa keessaa karaa keessaatiin jiru. Gadameessa kana keessa isaa jechuudha. Inni suni yoo prostaglandinii hormoonii jedhamu baay'inaan oomishe sababa sanirraa dhukkubbiin itti dhufuu dandeessi. Primary causein isa kana.
Sakandarii kooziin ammoo indoomeetiriyoosis. Indoomeetiriyoosis jechuun indoomeetiramii san keessa infekshiniin jiraachuu. Yooniif gadaamessa keessaa infekshinii qabaatte. Kooziin biraa pelvic infection. Pelvic area kanarra yoon dhukkubni jiru taate congenital abnormality uumamaan yookaan malatti kan uumamu taate. Uterine fibroid. Uterine fibroid jechuun uterasii kana keessatti wanni akka kaansarii dhufuu jechuudha. Waa keessatti mayiruu. Ovarian cyst. Kuni kaansarii ovaariiti. Yooniif rakkoon akkanaa kun jiraatte yeroo menstruationiin itti jirtu dhukkubuu danda'a jechuudha. Kooziin isaa kana ta'uu danda'a. Mallattooleen nama kanarra mul'atu maali? Clinical manifestation isaa pain may be caused by increased uterine contractility and uterine hypoxia. Dhukkubbiidha gaa wanni jalqaba jiru. Dhukkubbiin kun maaliif dhufti? Caused by increased uterine contractility. Sababa gadaamessi kun walitti kottoonfatuu fi sababa walitti kottoonfachuun gadaamessaa kun dabaleef dhukkubbiin itti dhagahama. Fi uterine hypoxia. Uterine hypoxia jechuun tishuun uterasiidhaa kun yooniif oksijiinii gahaa argachuu baatte sababa sanirra dhukkubbiin itti dhagahamuu dandeessi. Kan biraa mallattoon ishii kanarra mul'achuu dandeessu noozhiyaa fi vomitingii. Lolloncisuus ni qaba. Niis ni hakkisiisa. Diyaariyaallee ni qaba. Yaasaallee. Hedeekillee mataallee ni dhukkuba. Chiilii qabdi. Ni hollachiisa. Taayirdinasii qabdi. Ni dadhabsiisa akkasumas narvoosinus jeeqamu. And lower back ache may be experience. Dugda kanaatiitu dhukkuba karaa gadiitiin yeroo menstruationiin itti jirtu. Diagnostic evaluationiin wanti nuti isa kana isa moo isaa miti itti dabaafnu test to rule out underlying lesion. Qorannaa gaggeessuu qabna. Wanta jala kana isa kana fiduu jiru san rakkoo jala jirtu san beekuudhaaf qorannaa nu barbaachisa. Yeroo testi goonu chlamydia and gonorrhea test may show infection. Qorannaan isaan kanaaf godhamu infekshinii ni qabdi moo qabduu danuu baasa laaboraatooriidhaan. Bakteeriyaan kun ni jira. Chlamydia fi gonorrhea jedhamu kun. Yoo inni kun jiraate sababa isa kanaatiif infekshinii kanarraa dhukkubu jira jechuun nu wala. Kan biraa pelvic ultrasound. Ultrasoundii kaasa. Kompiitara jechuudha. Pelvic area kana. May detect tumor. Yooniif abnormal tissue growth keessa jiraate danuu ba'a. Kan biraa endometriosis. Endometriumii keessaa infekshinii jiraate akkasuma siistii yoo jiraate. Siistii jechuun waan akka firiidhaa jechuudha. Waan akka firii xixiqqoo keessa jiru. Inni biraa pregnancy testidha. Pregnancy test jechuun ulfa qabdi moo qabdu qorachuu. To rule out ectopic pregnancy. Ulfa gadaamessaa alaa yoo ka uumame taate dhukkubsuu waan danda'uuf sana adda baasuudhaaf pregnancy testii godhuun barbaachisaadha. Yoo manaajimentii irra dhufnu akkamitti manaaj goonu? The following measures are for primary dysmenorrhea. Warreen dysmenorrheyaan isaanii primary ta'e warreen sadarkaa jalqabaa san. Sadarkaan jalqabaa yoonii fi piroostaaglaandiiniin humnaa ol oomishame jenne sanirraa dhufuu danda'a jenne. Treatment of secondary dysmenorrhea is aimed at underlying pathology. Secondary immoo wallaanuudhaaf kaayyoon keenya rakkoo jalaa isa kana dhukkubsuu jirtu san wallaanu. Local heat godhu. Localitti waan oowwitu irra kaa'u. To increase blood flow and decrease spasm. Akka walitti rakkanne tishuun sun dhiigni akka sirrii godhuudhaaf waan oowwitu fa'aa irra keenya. Exercise fa'aa goosifnu. Sochii qaamaa akka gootu.
to suppress prostaglandin release. Prostaglandinii baay'inaan oomishamu suni akka dhaabbatuuf exersaayisii goosifna. Inni biraa dawaan itti kenninu non-steroidal anti-inflammatory agentii dawaa jedhamu such as ibuprofen. Ibuprofenii kenninaaf. Inni biraa hormonal contraceptive. Hormonal contraceptive jechuun pills jechuudha. COC to decrease contractility and menstrual flow. Wali kottoonfachuu gadameessaa yeroo menstruation jirtu sun gad xiqqeessa. Akkasumas hanga menstruation yaatuu san gad xiqqeessa. Hanga dhiigaa san gad xiqqeessa. Hormonal contraceptivein filannoo lammaffaadha jechuudha. Rakkoon biraa menstruationiidhaan wajji wal qabatee jirtu amenorrhea. Amenorrhea jechuun absence of menstrual flow jedhanii. Xuriin tun dhaabbachuu jechuudha. Absence of menstrual flowidha. Amenorrhea jechuun xuriin dhaabbachuu. Kooziin isa kanaa maali? Xuriin akka dhaabbattu wanni kun. Primary kooziin menarche does not occur by age of 60 or by age of 40. Amma nama umriin 16 takkaa 14 irratti xurii dhaatiitu irraa dhaabbate hin jennu. Sadarkaa kanatti namoota garii ittillee dhufuu dhabuu dandeessi. Menarkiin kun yeroo kanan dhufu jechuudha. Xurii dhaabbateen tun umrii tana keessa hin jirtu. Umrii 16 fi umrii 14 kan. Kooziin isaa ka jalqabaa maali? Chromosomal disorder. Chromosomiin yooniif wal qixxaachuu baate genetiksiidhaan jechuudha. Sanyii tanaan yeroonii fi DNA haadhaarraa gara ilmoo gamana dabruu yoo abnormaalitiin jiraattee chromosomal disorderiin kun akka xuriin hin dhufne godha. Secondary kooziin ammoo kooziin ijoon tana secondary koozii kana menstruation stop for 3 cycle. Amma xuriin tun dhaabbatte kan jennu yoo marsaa sadiif wal faana ka dhaabbattu taate jechuun yookaan baatii 6 or 6 months in woman in whom normal menstruation has established. Ka duraan baatiin diinitti dhufu jiru baatii 6 wal faana yoo ka dhaabbattu taate menstruationiin kun dhaabbatte jedhama. Amenorrhea jedhama. Kooziin isa kanaa maal ta'uu danda'a? Maybe caused by normal pregnancy ta'uu danda'a. Sababa ulfooyitiif xuriin irraa dhaabbachuu dandeessi. Namni yoo ulfaa'e xuriin qabu. Or lactation. Takka immoo sababa harma luusisu jiru. Yoo sirriitti harma kan luusiftu taate halkanii guyyaa xuriin ittiin dhuftu. Or menopause. Menopause jechuun umriidhaan geessee xuriin dhaabbachuu jechuudha. Amata 35 ol kuttee. Or ovarian cyst yookaan immoo sababa kaansarii ovariidha. Ovarii irratti wanni akka firiidhaa mayiruurraa kan ka'e xuriin tun dhaabbachuu dandeessi. Kooziin biraa maali? Inadequate nutrition yoo nyaata gayaa qabaachuu baatte isiin tun. With decreased body fat store. Akkasumas faatiin qaamasii keessa jiru yoo gad xiqqaate. It is significant cause of amenorrhea in young women. Kun egaa warreen sadarkaa silaa xuriin irraa dhaabbachuun gahin keessa jiran keessatti baay'inaan kooziin isaa kana hanqina nyaataati. Warreen sadarkaa amata 18 ol jiranitti jechuudha. Inni biraa hormonal kooziidhaa jira. Sababa hormooniidhaatiif yooniif karraa dhaabbattu taate. Fakkeenyaaf ovaariyaan tuumarii abnormal tissue growth tuumarii keessatti ovaarii keessatti yoo waamaa jiran adrenal gland irratti yoo kaansariin jiraatte akkasumas xannacha pituitarii irratti yoo tuumariin jiraatte akka san malee maaltu fiduu danda'a? Thyroid disease dhukkuba xannacha thyroidiidha. Hyperthyroidismii fa'aa warreen qabu. Warreen thyroidiin kun humnaa ol maddu. Isaan kun hormonal cause secondary cause of amenorrhea. Hormonal contraceptive may also induce amenorrhea.
ulfaanfirraa ittisa jettee yoo hormoonal kontiraaseeptiivii kan fayyadamtu taate haati takka xuriin irraa dhaabbachuu illee dandeessii jedha. Sababa isa kanaatiin kan dhufu jira. It may be akkasumas wanni koozii ta'uu biraa result of depression humnaa ol yoo cinqamte or severe psychological trauma takka immoo yoo sammuun sii humnaa ol kan miidhamtu taate waliin gaddu yoo jiraatte jechuudha humnaa ol wantoonni kun xuriin akka hin dhufne godha. Diagnostic evaluationiin keenya maal ta'uu qaba? Jalqaba pregnancy testidha. Yoo xurii dhaabbate jaan umrii ilaaltee yoo umriin tun sadarkaa ulfaa'uu danda'u taate pregnancy testii jalqaba inni gootu. Ulfa ni qabdi moo hin qabdu? Yoo ulfa qabaatte sababa kanaaf dhaabbatti. Inni biraa hormonal level. Hormoonii hanga hormooniin keessa jiru laalu. Luteinize hormooniidhaa fi follicular stimulating hormone jaaniini hormooniin kun ovaariitu gallakkisa. To detect ovarian failure. Yoo ovaariin ka dalagatti hin jiraanne taate hormoonii kanaatiitu gad xiqqaata leveliin isaa. Hormoonii kana lamaan laalu. Ka biraatti yoo pituitarii irra rakkoon jiraatte prolactin leveliidhaatiitu ol ka'a. Kunis hormoonii. Prolactin ka jedhamutu ol ka'a. Eega wantoota asii olii kana laallee booda manaajimentiin isaa maal ta'a? Manaajimentiin discontinue causative medication if desired. Dawaalee waan kana fidu jiru san yoo sababa dawaa fudhachuu jiraatteef wanni kun ka dhaabbattu taate dawaa sanatti muru if desired yoo feete. Ka biraa wanni ati gorsitu maali? Nutritional or psychological counseling as indicated. Waa'ee nyaataa hanqina nyaataatillee xuriin hafuu dandeessii jenna. Kanaafuu waa'ee nyaataa gorsuu akkasumas jajjabeessuudha psychologicaliis sammuusii jajjabeessuudha. Inni biraa to regulate cycle hormonal replacement. Yoo rakkoo hormoonii irraa taate hormoonii bakka buusu. Hormoonii bakka buusu. It is therapy to regulate cycle. Marsaa kana akka inni tartiibaan deemu godha. Manaajimentiin biraa treatment of tumor. Yoo sababa tuumarii irraa kan dhufu taate normal tissue growth irraa kan dhufu taate tuumarii isa wal'aanu or other underlying cause wanta koozii ta'uu danda'a jennu hunda wal'aanuudha furmaannisii. Rakkoon biraa itti aantu maali? Vulvitis. Vulvitis jechuun inflammation of vulva jechuudha. Vulva jechuun external genitalia dubartootaa kana gara alaa kanaan jechuudha. Gara alaa kanaan kan jiru san guutuutti vulva jedhama. Qaamonni vajaayinaa qabu. Laabiyaa maajooraa fi maayinooraa kun hundi alli kun hundi vulvaa jedhama. Yoo inni kun inflamed tahee vulvitis jedhaniin. Maaltu fiduu danda'a? Kooziin isaa waa sadii. Takka tiraakoomoonas. Tiraakoomoonaasiin paarasaayiitiidha. Maxxantuu. Kooziin lammaffaa baakteeriyaa. Baakteeriyaan fiduu dandeessi. Ka sadaffaa fangasii. Wantoota sadiin kanaatiitu fiduu danda'a. Inflammation of vulvaa kana. Tiraakoomoonas sanii miti. Tiraakoomoomaan ka ijaatii fi ka achii garagara. Suni paarasaayitii maxxantuu. Maxxantuudha. Paarasaayitii maxxantuudhaa fi baakteeriyaan garagara. Maayikiroo orgaanizimiidha hundinuu garuu. Kuni maxxantuudha. Mallattoon namni tokko vulvitis qabattiin jettu maali? Clinical manifestationin isaa pruritus more acute at night. Ni nyaata as naannoo kanaatiitu vulva eeriyaa kanaatiitu nyaata. Keessaahuu halkan yeroo halkaniiti mooriidha. Bakki suni sababa hoggaa nyaatteef hooyxuuf jecha maaltu dhufaa? Redent. Bakki sun ni diddiimatti. Edematos tissue. Tishuun naanna'u san jirtu ni hiitoyti. Possible ulceration. Osoo hooyxuu if madeessuu illee dandeessu. Possible ulceration. Pain and burning sensation. Dhukkubuu danda'a bakki sun. Bakki osoo hooyxuu if solloisitu sun. Belbeluu illee danda'a.
Inni biraa dischargeedha qaba. Dhangala'aa akka isaa yaa'a. Possibly profusedha. Heddumminaan kan yaa'u. Dhangala'aan suni heddumminaan keessaa yaa'a. And purulentidha. Discharging keessaa yaa'u suni halluu qaba. Halluu akka malaadhaa qaba. Purulent discharge. Amma purulent discharge yoo taate egaa baakteeriyaa fa'a shakkina. Baakteeriyaa ta'uu danda'a. Manaajimentiin isaa underlying causes wal'aananii achii booda ni fayyiti. Waan koozii ta'e san koozii sadeen san madda adda baafnee wal'aansa godhuudhaaf. Katti aanu kaandidaa. Kaandidaa albikaan jaaniin kun fangasiidha. Kaandidaa albikaaniin fungal infection caused by kaandidaa albikaan. Infekshinii sababa fangasii kanaatiin dubartoota mudatu. Predisposing factoriin wantoonni inni kun akkasi qabu taasisu. Kaandidaan kun sirra jira. Normal floraadha. Around vagina area kana. Achi jiraata fangasiin kun. Yeroo akkam taate inni kun infekshinii sitti ta'uu danda'a. Tokkoffaan steroid therapy yoo fayyadamte. Dawaa immuniitii namaa gabbuusu yoo fayyadamaa turte. Predisposing factoriin kan biraa obesitiidha. Namni obesitii ta'e fangasiin hundi bakka jirtuu dalagaa eegalti. Immuniitiin namticha sanii gabbuutii waan ta'eef. Inni biraa antibiotic therapy. Sababa dawaa fayyadamteef. Dawaa antibiotikiidha. Inni biraa DM'dha. DM yoo qabaatte haati takka fangasiin kun infekshinii itti fiduu danda'a. Inni biraa oral contraceptive. Yoo afaaniin dawaalee ulfa ittisan kan fayyadamtu taate. Frequent dosing. Frequent dosing jechuun yoo amma kan dhiqanne taate. Frequent dosingiin amma yoo dhiqachuu baatte. Naannawa genital area kana yoo amma dhiqachuu baatte fangasiin bakka san jirtu irra wal horuu dandeessi. Dosing jechuun dhiqachuu jechuudha. Mallattoon nama tokko kaandidaa albikaan qabattiin jettu maali? Vaginal dischargeedhaan jira. Vaginal dischargeen isaa dhangala'aan vaginal area kanarraa yaa'u tikiidha. Furdaa dhangala'aan sun. And irritating. Bakka sanii ni belbelchuu danda'a bakka sana. Furdaadhaa karaarra yaa'e san belbelchuu danda'a. Solloysuudhaas ni danda'a. Naannawa sana. White or yellow patch waan adaatii takkaata keelloo fakkaattu cheese like particle waan akka baaduudha takka immoo akka itittuudha saniitiif adeertu vaginal wall dhaaba vaginaa kana gara keessaatiin irra maragatee jira akka waan namni qalama adii kanatti irra dibee akkas fakkaatti. Itching is the most common complaint. Mallattoo namni tokko kaandidaa albikaan ittiin firratti argu beekamtuun ni nyaata. Vaginaa kanaatiitu nyaata. Most complaint. May also experience burning, belbeluu dandeessi, soreness jechuun madaa'u, frequency and dysuria. Fincaan amma fincaanuu fi yeroo fincaantu fincaan sun gubuu. Yeroo fincaantu fincaanuu hin dandeessu ni guban. Mallattooleen hanga asii olii dubbanne kuni kaandidaa albikaaniidha fiduu danda'a mallattoolee tan. Akkamiin manaaj goona? Kaandidaa albikaaniin gaa fangasiidha jenne antifangaaliidha. Eradicate the fungus by applying antifungal vaginal cream. Dawaalee antifangasiidhaa jira.
dawaalee fangasii sana ajjeesuu danda'u karaa kireemaatiin. Dawaaleen kun kan kireemaan qophaa'u jira itti dibu yookaan or vaginal suppository for 3 or 7 night as order halkan sadiif yookaan immoo halkan torbaaf suppository isa san kaa'a jechuudha. Antifangaalii sana. For severe or recurrent cases yoo inni sun kan itti hammaatu taate takka immoo hammaammatti deddeebi'u yoo taate tooppikaalii san dhiiftee siistamik antifangaalii fayyadamuu qabdi. Isuma san ka afaaniin fudhatamu sanii jijjiirrachuu qabdi. Inni itti aanu Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalisiin it is condition produced by protozoa. Protozoa inni Trichomonas vaginalisiin kun protozoan pear shaped and motile. Bakteeriyaan kun sheeppiin isaa baala fakkaata. Baala mukaa. Pear and motile. Ni deddeema inni kun. That thrive in an alkaline environment. Naannawa alkalaayiniidha jechuun vajaayinaan kun keessi isaa alkalaayiniidha. Aasidiidhaa miti jechuudha. Alkalaayiniidha. Isa kana keessa jiraachuu kan danda'u. It is sexually transmitted disease dha. Inni kun dhukkuboota wal qunnamtii saalaatiin daddabran. Trichomonas vaginalisiin kun. Mallattoon isaa malodorous discharge. Dhangala'aa foolii qabu. Foolii badduu qabuutu keessaa yaa'a. Maybe frozen yoggaa ilaalte waan booruu fakkaata. Dandii yoggaa dhiqamtee yaatu frozen jaaniin. And yellow or green in color. Kalarri isaa keelloo ta'uu danda'a, magariisa ta'uu danda'a. May have pruritus and spotting. Nyaanyaatinsa qaba, spotting qaba. Spotting jechuun waa bubuusuu jechuudha dhabii. Spotting jechuun waatu keessaa bubu'a. May also have vulvar edema. Naannawa vulvaa jenneen kana dhiita itti fiduu danda'a. Sababa nyaanyaatuuf sababa ifooytuuf ta'uu dandeenya. Dysuria. Hoggaanii fincaantuu fincaanuu hin dandeessu. Difficulty during urination. And hyperemia. Hyperemia jechuun bakki sun diddiimachuu jechuudha. Dhiigni baay'inaan bakka sanitti deemee erythema jechuudha. Bakki sun diddiimachuu. Secondary to irritation of discharge. Sababa dhangala'aan sun irra yaa'ee dhangala'aan sun irriteet godheef jecha bakki sun diddiimatti jechuudha. Amma gaa'iin wallaansi isaa maali? Destroy infective protozoa. Protozoa san dawaalee antii protozoa ta'an itti fudhachuudhaan ajjeesu. By taking metronidazole afaaniin fudhachuudhaan protozoa sana ajjeesu. Usually single dose. Single dose yeroo takka fudhachuudhaan yookaan immoo lama fudhachuudhaan ajjeesuun ni danda'ama. Garuu inni kun akkatti hin deebineef maal godhan? Prevent reinfection by treating male. Yoo dubartiin takka isa san qabaatte jaarsiisisanillee fudhachuu qaba dawaa kana. To prevent reinfection akkatti hin deebineef. Avoid alcohol during treatment. Yeroo dawaa kana fudhachuu jirtu alkoolii dhiisuu qabdi. Ishiin sun. Inni itti aanu kaansariidha. Cancer of cervix. Kaansarii sarviksiidha. Sarviksii jechuun ulaa gadameessaati. Cancer of cervix is common gynecologic malignancy. Kaansariilee warreen dubartoota baay'inaan mudatan keessa commoniin isa kana. Kaansarii
ulaa gadameessaa kana. Most common between age of 35 and 55. Warreen umriin isaanii 35 irraa hanga 55 jidduu jiran irratti baay'inaan mul'ata inni kun. Maaltu fida kooziin isaan beekamu? Kooziin isaa annaa'uunidha. Garuu wantoonni harka keessaa qaban predisposing factor warreen wantoonni ta'an early sexual activity osoo yeroon hin gahin walqunnamtii saalaa eegaluu osoo yeroon hin gahin ijoollummaatti. Kan biraa koozii wanni ta'uu danda'u multiple sexual partner namoota hedduu qabaachuudha warra wajjin sexual activity godhan. And history of sexual transmitted disease. Kanaan dura dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddabraniin qabamtee yoo jiraatte. Especially human papilloma virus jedhamu. Human papilloma virusiin kan kormammuu namarratti ta'u san jechuudha. Kormammuu jaaniin immoo biroo jaaniin wartii kan nama fidu san. Human papilloma virus jaaniin inni kun baay'inaan kaansarii sarviksiidhaaf fida. Major risk factorii warroottan kana. Firii jechuun osoo hin qabamin duraami. Koosii osoo hin qabamin dura. Wantoota fiduu danda'u. Firii disposing ni fiddi wantoota jedhamu. Clinical manifestation isaa maali? Namni tokko kaansarii sarviksii qabaate. Early disease usually asymptomatic. Yeroo sadarkaa jalqabaa san mallattoo hin qabdu. Garuu initial symptom include mallattooleen as keessa jiran osuma mallattooleen namarratti hin agarsiifne mallattoolee takka takkaa jira tajala jirtu. Postcoital bleeding fa'a. Eega walqunnamtii saalaa godhanii booda dhiigni irraa yaa'u. Postcoital bleeding jechuun bleeding after sexual activity. Irregular vaginal bleeding. Dhiigni baatiidhaa kuni yeroon isaa sirrii ta'uu dhabu. Or spotting between period. Baatii fi baatii jidduutti dhiigni itti dhufuu jechuudha. Osoo silaa guyyaa baatii ta'an dhiigni itti dhufu osoo hin geenye jidduutti dhiigni itti dhufu. Or after menopause. Yookaan ammas eega xurummaan tunutti dhufuu dhiiftee booda dhiigni dhufa akkanumatti. And malodorous discharge. Dhangala'aa foolii qabuutu keessaa yaa'u. Dhangala'aa foolii qabu keessaa yaa'u. As this is progress. Lakkuma gaa ishiin tun itti hammaachaa deemtuuni bleeding become more constant. Dhiigni kun dhaabbataatti ta'a. And it is accompanied by pain. Yeroo dhiidu tana dhukkubbii itti dhagahama. Dhukkubbiin tun garam deemti? The pain that radiate to buttock and leg. Karaa taa'aadhaa kana. Buttock jechuun karaa teessumaa kanaa fi karaa miilaa kanallee akkanuma waliin gad dhukkuba. Dhukkubbiin tuni olii tanaa eegaltee asiin akka gadoo gad dhukkubdi. Weight loss fa'aa itti dhufa. Ulfaatinni irrachaa osuma deemu anemiyaan itti dhufa. Anemiyaan gaa sababa dhiigu jirtu kanaaf itti dhufa hir'inni dhiigaa. And fever is signal advanced disease. Dhukkubni kun itti hammaachuusaa si garsiisa. Hanqinni dhiigaatti dhufee laayidaan ammatti dhufuun tuni dhukkubni kun itti hammaachaa jiraachuu si garsiisa. Kaansariin tun. Diagnostic evaluationiin wanni kaansarii kanatti itti baasan pap smear jaaniin. Pap smeariin kuni achirraa sarviksiirraa dhangala'aa san fuudhanii laaluudha. Routine screening measure. Amma of laaluudhaan kan irra mul'atu malee sadarkaa jalqabaa irratti mallattoo hin qabu jenni. Yoo kaansarii tahee adda bahe manaajimentiin jirtu maali? Manaajimentiin jirtu 3. Inni jalqabaa hysterectomy. Hysterectomy jechuun uterusuma sanuu muranii keessaa baasuu jechuudha. Gadameessumaa akka jirutti keessaa baasuu guutuutti. Kan biraa yoo yeroo xumuraarra geenye akkasii keessaa baafa. Early stage irra yoo taate immoo yeroo jalqabaa yoo taate
raadiyooteraapii carallaadhaan keessatti ajjeesu kaansarii sana. Keemooteraappii dawaadhaan used for advanced disease or for metastatic disease. Sadarkaa isii san muranii baasuurraas yoo kan gahin taate dawaalee kaansariidhaa fayyadamuu dandeessi. Advaansii yoggaa inni ta'e yeroo inni guddate dawaalee kaansariidhaa fudhachuun dirqama. Garuu dawaaleen kaansariidhaa fudhatamu komplikeeshinii hedduu qabu. Komplikeeshiniin nama sarvaayikaal kaansariidhaan qabame irra dhuftu maali? Ispiriit tu bilaadar. Kaansariin suni faffaca'udha. Karaa bilaadariitti, karaa afuuffee fincaaniitti, akkasuma karaa reektamiitti. Reektam jechuun karaa sagaraan keessaan gabbaatu kana. Meetaastaasisis yoo san caalaa yommaas hammaatu taate tuulaangis somballee dhabdi kaansariin tun. Kaansarii somballee and boon lafee keessallee seenuu dandeessi. Liivariillee dhaquu dandeessi. Kaansariin tun lakkuma hammaachaa deemtuun akkasitti gurguddachaa deemti jechuudha. Orgaanii hedduu leetti. Narsiin assessmentiin narsiin warreen kaansarii kana qabuuf maal goote jalqaba akkamitti ilaalti? Obtain history of pap test. Pap smearii yeroo hunda teestiisii laaluu qabdi. Akkasuma sexual activity. Sexual activity kanaan dura ni gooti. Yoo goote eegaa wal quunnamtii godhanii raawwatanii booda dhiigni ni dhufa. Yoo dhiigaa jira jette shakkiidha. Inni biraa past sexual transmitted disease. Kanaan dura dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin daddabraniin qabamtee ni beekti. Obtain history of symptom. Mallattoolee isiin irratti agartu kana irraa gaafanneet irraa fuuna. Assess understanding of disease. Akkasumas dhukkuba kana akkaataa isiin itti hubatti fi deebisaa isiin tun kennitu sanillee ni ilaalla. Such as guilty. Guilty jechuun sobuu jechuudha. Kana dhiisiniin beeka jettee nu sobdii. Fiirii qabdi isiin tun sodaa. Akkasumas deny. Diddaa hoonii qabdi. Kun tiyyaa miti jettee anxiety qabdi sababa isa kanaatiif ni cinqamti. Nursing diagnosis keenya waa lama. Anxiety related to cancer and treatment. Yoo cinqii qabaattu taate anxiety qabdi jennaan. Related to sababa kaansarii kanarraa. Akkasumas sababa wallaansaarraa cinqii qabdi jennaan. Inni biraa disturbed body image jennaan. Yoo gadaamessi sun kan keessaa bahu taate qaamni si irrate. Kanaafuu disturbed body image related to surgical treatment jennaan diagnoosiin keenya. Gooliin keenya galmi keenya maal ta'a? Isii anxiety qabdu saniif relieving anxiety cinqii sanirraa wayyeessu. Cinqii sanirraa wayyeessuudhaaf maal goona? Nursing interventioniin assist patient to seek information on stage of cancer. Sadarkaa kaansariin isii tun irra jirtu akka odeeffannoo gahaa argattu taasisu. And treatment option. Akkasumas wal'aansa kana karaalee inni jiruun malli kanaatis ni jira, malli kunis ni jira. Kanaafuu sadarkaan kaansariin ta'e irra jirtu sadarkaa kana jettee isii tana jajjabeessu akka isiin hin cinqamne. Gooliin keenya kan lammaffaadhaa bakka disturbed body image jennee diagnoos goone sanii enhancing body image. Qaama sii kana jajjabeessu. Akkam goone? Nursing interventioniin provide emotional support during treatment. Yeroo wal'aansa godhamuuf sanii hamileessiisan jajjabeessu. Kunis baqaifamtuus kun bahuus jiraachuu ni dandeessa. Garuu immoo yoo inni kun bahuu baate lubbuudhaan jiraachuu hin dandeessu jettee isii sana jajjabeessu. Encourage patient to take pride in appearance by dressing, putting on makeup as able. Maal gorsitaa patientii kana yeroo hunda bakka akka tottolfachuu hin daganne. Take pride in appearance. Akka nama
amma heerumuu deemu. Mushurraa jechuun bride jechuun mushurraa nama amma heerumuu deemu. Akkasitti fiizikaaliinis sanii jettee kaamileen gadi hin cabne akka babbareeffattee deemtu. Uffataaniif waa diddibachuudhaanis akka of jajjabeessuu dandeessu. Kana gorsina. Encourage activity. Sochii duraan dalaydu sun akka dalaytu. And the socialization when patient is able. Dhugaa dandeessu waan duraan dalaguu dandeessu akka dalaytuu fi hawaasummaa duraan namaa hojii qabdu sun akka itti fuftu jajjabeessina. Explain the importance of lifelong follow-up. Akkasuma ammaas barbaachisummaa asii booda deddeebitee of hordofuudhaaf fayyaasii kana. Kanallee sirriitti itti himna. Regardless of treatment, wallaansi akkuma jiru tahee to determine the response to treatment. Dawaan kun kaansarii siisan irraa wayyeessu jiramu wayyeessutti hin jiru laaluudha. And detect spread of cancer. Kaansariin kun faffaca'u jira laaluudhaafis follow up hin barbaachisan. Expected outcome yeroo waan asii olli jenne kana gootee fi yeroo jajjabeessite report decreased anxiety. Cinqinsi tun irraa wayyaa'uu sitti himti. Increased decision making ability. Dandeettii murteeffachuullee kasii ni dabala bakka. Report continued interest in appearance. Bareedina asii kana kan disturbed body image kan jenneen san babbareeffadhu hoggaa jenneen wilii fedhinnaan sii akkas ta'a. Bareeddeetuma deemuu akka taate kana faas itti himti. Waan nuti eenyu kana jechuudha. Inni itti aanu myoma of uterus. Myoma jechuun tuumariidha kun. Tuumarii uterasii keessa kareeboo sarviksiin ulaa gadameessaarra. Amma immoo gadameessa san keessa. Myoma jechuun kaansariidha. Myoma or fibroid are benign tumor. Waan ammaan tana bahe. Of uterine myometrium. Myometriumii jidduu laayira sadi qaba uterasiin kun. Karri keessaa endometrium jaaniin. Walakkaan isaa immoo myometrium jaaniin. Achi keessatti waama jiran. Smooth masilii isaa san keessatti. Eenyurra dhufa inni kun? Develop in woman age of 25 to 50. Warreen umriin isaanii ama 25 irraa kaasee ama 50 gidduu jiran warreen kanarratti mul'achuu danda'a. Kooziin isa kanaa hin beekamu. Kooziin isaa annaa'uunidha. Garuu mallattooleen isa kanarraa mallattooleen mul'atan maali? Small myoma do not cause symptom. Yeroo wanni sun xiqqoodha mallattoon hin jirtu. First indication may be wanni jalqaba arguu ni dandeenyu palpable mass. Maasii hoggaa harkaan qabatte waan mul'ata. Hoggaa tuttuuqxee deemtu waan santu mul'ata. Irregular bleeding usually menorrhagia. Irregular bleeding dhiigi marsaan laguusii kuni tartiibaan hin deemu ni jeeqama menorrhagia qabdi. Menorrhagia jechuun dhiiga hedduu irraa bahuu jechuudha. Dhiiga excessive bleeding jechuun menorrhagia jechuun. Pain come from pressure on adjacent organ. Possibly heavy feeling in pelvic. Dhukkubbiin isii tanarra dhagayamtu pireejarii wanni sun irratti dhiibbaa orgaanii jalaan jirturra godhu jirturraa ka'eeti waatu pelvikii kana keessaatti ulfaata. Pelvik eeriyaa kana keessa ulfaatina ofirra dhageessi. Waatutti ulfaata. Secondary symptomiin mallattooleen lammaffaadhaa include fatigue. Dadhabbii itti dhufa because of anemia. Sababa dhiigni hedduu irraa yaa'u saniif anemiyaan itti dhufa. Sababa anemiyaan itti dhufeef dadhabbiin itti dhufti. Kabiraa urinary disturbance dhufa. Fincaanis jarjarsuu fa'aa danda'a. Akka duraaniitii miti. And constipation. Goggoga garaallee qabaachuu dandeessi. Diagnostic evaluationiin wanni dabaafnuun ultrasoundidha. Ultrasoundii fayyadamneeti
to identify size and location of myoma. Hamma wanni sun geessee fi bakka isiin sun jirtu isaan adda baafna ultrasoundiidhaan. Manaajimentiin isaa furmaanni isaa maali? Sadarkaa jalqabaa irratti myomectomy. Myomectomy may be done for small tumor. Yoo tuumariin sun xiqqoo taate murree keessaa baasu sarjikaalii myomectomy jedhaniin. Yoo tuumariin kun hedduu taate, guddoo taatee fi lakkoofsaan hedduu taate hoo maali furmaanni biraa? Hysterectomy. Uterasuma kanaa murree baasu sarjikaalii. Gonadotropin releasing hormone antagonist. Hanga tuumariidhaa san gad xiqqeessuudhaaf dawaalee hormooniin kun akka gad hin lakkifamne dhorku gonadotropin releasing hormone jedhanii dawaalee akkas godhan. Akka luproon jedhaniin. Dawaaleen akkanaa maal godhanii fi to create hypoestrogenic environment. Estrogenii hanga isaa gad xiqqeesseeti try to shrink tumor. Tuumarii isa walitti xiqqeessa. Shrink jechuun saayizii isii walitti xiqqeessuu jechuudha. Gad xiqqeessa. Kompiilikeeshiniin nama kanarra dhufu maali? Namni tokko yoo maayomaa yuutirasiitiin qabame ka jalqaba infertiliitiidha. Maseenuu itti dhufa. Hin dhalu. Ka biraa kompiilikeeshiniin isaa habitual abortion. Yeroo wal fakkaattu irraa baha. Itti teessii yeroo aadaan sii sun geesse irrumaa baha. Yeroo isaan sun geesse habitual abortion jedhanii abortionii akkasiisan. Kompiilikeeshinii sababa waa yuutirasii keessa jiraniif dhufu. Rakkooleen biraa tatti aantu pelvic inflammatory disease jedhaniin. Infekshinii karaa pelvikii kana keessa jiraachuurra nama mudatuuni pelvic inflammatory disease jedhaniin. Pelvic inflammatory disease infections that may involve fallopian tube, ovary, uterus or peritoneum. Infekshinii waan hanga kana wal ka'e bakka takkatti hammachuu danda'u. Fallopian tube, ujummoo fallopianii jedhamtu. Ovary, uterusii gadameessa. Akkasuma peritoneum. Peritoneum jechuun ka isa kana haguugee jiru kana jechuudha. Abdominal cavity kana haguugee jiru. Infekshinii isa kana hammachuu danda'uuni pelvic inflammatory disease jedhaniin. Kooziin isaa causative agentiin Neisseria gonorrhea fa'a. Baakteeriyaa. Anaerobe. Anaerobe gram negative baakteeriyaa. Baakteeriyaa gram negative ta'e. Akkasuma anaerobii warreen ta'e. And streptococcus gosoota baakteeriyaati. Isaan kanaaf fiduu danda'a. Ka biraa cervical infection. Sababa sarviksiin infekshiniidhaan qabamteef ascend ta'uu danda'a. Keessa oluu deemuu danda'a. Through endometrium, into fallopian tube, and possibly into peritoneal cavity. Uterasii kana keessa ol deemeeti fallopian tube illee dhaquu danda'a. San bira kutee eessa dhaqa peritoneal cavity alatti illee bahuu danda'a jechuudha. Sababa infekshinii sarviksii keessa jiruun uterasii kana keessa ol deemee fallopian tube dhaqee infekshiniin kun osuma deemu achiin karaa garaa kanatti as baha jechuudha. Qaama garaa haguugee jiru kana peritoneal cavity kan jennuun kana. Maaltu fiduu danda'a? Predisposing factoriin multiple sexual partner warreen walqunnamtii saalaa dhiira hedduu wajji raawwatu. Warreen dhiira hedduu qabu. Use of intrauterine contraceptive device. Meeshaa gadameessa keessa kaayamu warreen fayyadamu. Contraceptive gadameessa keessa kaayamu warreen fayyadamu. And criminal abortion. Ulfa baasiinsa seera maleedha. Kan gandafaa keessa baasan jechuudha. Criminal abortion kan jedhaniin. Wantoonni kun infekshiniin keessa ol seenee achiin akka oluu deemu taasisa.
Mallattooleen nama kanarra mul'attu maali? Pelvic inflammatory diseaseedhaaf clinical manifestation isaa pelvic painidha. Most common presenting symptom pelvikii dhukkuba. Abdoomenii kana gara gaduma kanaa dhukkuba jechuudha. Fiivarii qabdi. Like that. Sababa baakteeriyaan keessa jiruuf. Cervical discharge qabdi. Dhangala'aan irraa yaa'u mukoo porolanti. Mukasii qaba garuu furrii fakkaata. Cervical motion tenderness. Cervical motion tenderness jechuun yeroo examine godhan quba lamaan yeroo laalan sarviksii kana tuttuqanii yeroo laalan ni dhukkuba jechuudha. Humnaa ol dhukkuba. Irregular bleeding. Irregular bleeding jechuun dhiigni tartiibaan qabu. Menstruationiin. GI symptom qabdi ammas. Mallattoolee sirna bullaa'insaa kana. Nausea fa'a, vomiting, acute abdomen pain, dhukkubbii garaadhaa fa'a kana fa'a qabdi. Diagnostic evaluationiin akkamitti dabaafna? Kaalchar godhuudha. Dhangala'aa achirraa fuudhamu sun laaboraatoorii geessinee achi kaalchar goonee koozatiif orgaanizimii sana adda baasu eenyuuf fide. Laapaaraaskooppii illeen barbaachisaadha jedha. Laapaaraaskooppii jechuun garaa kana baqaqsanii laalu. Provide direct visualization of fallopian tube. Fallopian tuubboo sana laaluudhaaf baqaqsanii illee laaluun ni danda'ama jedha. Kun egaa warreen sarjikaaliidhaatu laala. Manaajimentiin isaa antibiyootikiidha. Dawaalee farra baakteeriyaadha. Combination of tetracycline, penicillin and cephalosporin. Dawaalee kana sadeen bakka takkatti fudhatti. Tetracycline, penicillinii fi cephalosporin. Dawaalee kana sadeen. Orally or parenterally. Takkaan ilmeen yookaan afaaniin. Maal irratti hundoofne? Depending on patient condition. Haala isiisanii irratti. Clindamycin miligiraama 900 IV'dhaan every 8 hours sa'aatii 8 plus gentamycin miligiraama 2 kiiloodhaan of body weight IV'dhaan or IM as loading dose akka irra fannisanii kadhiisan jechuudha. Loading dose jechuun katti deemu yeroo qabanii fi followed by 1.5 mg per kg every 8 hour maintenance dose. Loading dose fi maintenance garagara. Jalqaba loading dose kenniteetii fi achii booda kan isiin fudhachuu qabdu dhaabbataa jechuudha. Maintenance dose jechuun dhaabbataa kan isiin fudhattu. Loading dose jechuun ammoo kan yeroo san bakka kennituuf yeroo jalqabaa san. Fi ceftriaxone. Ceftriaxone miligiraama 250 IM once per day guyyatti. Plus doxycycline miligiraama 100 orally twice per day for 14 days. Guyyaa 7 wal faana fudhatti. Baakteeriyaa achi keessaa dhabamsiisuudhaaf jechuudha. Complicationin dhufuu danda'u namni tokko pelvic inflammatory diseaseedhaan yoo qabame rakkooleen booda irratti dhufuu dandeessu. Tokkoffaan sepsisiidha. Baakteeriyaan kun siistama qaamaa kan jiru kana hunda keessa wal ga'u. Infertility illeen dhufuu dandeessi. Dhaluu dhabuu maseenummaan. Because of adhesion to fallopian tube and ovary. Waliin maxxanuu tuubboo saniirraa kan ka'e. Yookaan immoo ovaarii waliin maxxanuurraa killee oomishuu dandatti. Sababa sanirraan dhala dhabuun dhufti. Inni biraa ectopic pregnancy dhufuu danda'a. Ulfa gadaamiisaan alaa. Caused by inability of fertilized eggs to pass structure. Fallopian tube kana keessa gamana dabruu danda'uu qabdi killeen tun. Wanni isiin irra deemtu kuni waan akka rifeensaa jirata killee tana ofirra ooftu. Sababa infekshinii saniitiif wanni ka rifeensaa sun haadamtee dhumteeti godaannisa taati. Killeen hoggaa deemaa dhuftee bakka godaannisni jiru sun achi dhaabbatti. Ispaarmiin achi dhayitee cabsitii ulfichumatti uumama. Booda wilii killeen sun achumatti osoo guddattuuti micireen sun ectopic pregnancy taati. Takkaa dhoofteetichiin garattichi baati jechuudha. Killee san wanna tuubboo xiqqalloo san dhooftee.
complication pelvic inflammatory disease dha hanga kana. Kan itti aansinee ilaallu male reproductive disorder rakkoolee sirna wal hormaataa dhiiraa irra dhufuu dandeessu. Inni jalqabaa prostatitis. Prostatitis jechuun inflammation of prostate gland xannachi prostateedhaa yoo inflame ta'e. Prostate glandiin kun eessatti argama? Xannachi prostatii kun bakka fincaan bilaadarii keessaa gadiin bahan sani morma bilaadarii kanarra jira. Bakka bilaadarii keessaa fincaan ureteratti gadiin bahan kana as lamaaniin jira. Bakka san yoo inni kun inflame ta'e prostatitis jaaniin. Kooziin isaa baakteeriyaa, fangasii, mycoplasm. Mycoplasm jechuun yeastii jechuudha. Raacitii. Microorganisms are usually carried to the prostate from urethra. Isaan microorganismiin kun bakka san dhaqqaba ureteraa keessaan dabreeti. Ureteraa keessaan dabreeti dhaqee achitti inflame godha. Mallattooleen nama kanarra mul'attu maali? Clinical manifestation namni tokko prostatitis qaba jechuudha. Perineal discomfort qaba. Naannoo inni anal areaadhaa kuni discomfort qaba. Burning, urgency, frequency and pain with or after ejaculation. Yeroonii fi isparmiin irraa bahu namni kun ni gugguba. Akkasumas saffisaan irraa baha. Bakkaan gahuu hin danda'u. Kana malee maaltu jira? Frequency jira. Amma. Painiidha qaba ammaas. With ejaculation or after ejaculation. Egaa sanyiin irraa fedhiin eegarraa baatee booda dhukkubbiitti dhaga'ama. Akkamuu yeroo irraa bahu jirtu sun. Sababni isaa xannacha saniitu inflame ta'ee jira jechuudha. Xannacha prostateedhaa sana. Acute bacterial prostatitis may produce yooniif ka baakteeriyaadhaatiin ka jalqaba qabamu taate inni kuni sudden fever and chilly qaba. Layidaa qaba ni hollachiisa. Perineal pain qaba. Naannawa anal area kadhaatu dhukkuba. Rectal or low back pain yookaan immoo dhukkubbii duudaa gara gadii. Duuda kanarraa kara gaxaanuutu dhukkuba. Urinary symptom illee qaba. Mallattoolee fincaanii wal qabattu dysuria. Difficulty during urination jechuun yeroo fincaanuu dadhabu fincaanii gubanii amma fincaana ni jarjarsammaas. Urgency qaba. And nocturia yeroo halkaniiti fincaanitti heddummaata. Urination during the night may occur. Yeroo halkanii fincaanitti heddummachuu fincaan gubuu yeroo ammaas amma fincaansisuuf qaba. Mallattoolee isaa. Complicationin isa kana namni tokko prostatitisiidhaan qabamee yoo wallaanamuu baate rakkooleen boodarra dhuftu maali? Swelling of prostate gland. Xannachi kun ta'uu danda'a. Yoo xannachi kun ta'e maaltu dhufa? Karaa fincaan gadiin deeman san cufuu danda'a. Urinary retention fida. And epididymitis. Epididymsiin bakka isparmiin keessatti maachur taatu. Isparmiin kun bakka keessatti maachur taatu isa santu inflame ta'uu danda'a. And bacteremia. Baakteeriyaan dhiiga keessa seenuu danda'a. Pyelonephritis. Kaleetti illee ol dabruu danda'a. Inflammation of nephronii san ta'uu danda'a. Diagnostic finding urine analysis dha. Fincaan kana ilaalu. After prostate examination commonly reveal many white blood cell. Seelii dhiiga adiitu hedduun keessa mul'ata fincaan keessatti. Yeroo kana maaltu jira jechuu si agarsiisa? Prostatitisiidhaan jira. Manaajimentiin isaa maali? Medical managementiin the goal of therapy for acute bacterial prostatitis
galmi keenya guddaan yoo sababa baakteeriyaatiin kan inflaame ta'u taate to avoid complication rakkoolee boodarra dhufti jenne san hambisu of abscess formation and septicemia bakka sanitti akka itti dhuftee madaan hin dhufne fi baakteeriyaan dhiiga seenii dhiiga keessatti summii gallakkisee septicemiyaan akka hin dhufne. Broad spectrum antibiotic agents administered for 10 to 14 days. Guyyaa 10 hanga guyyaa 14tiif dawaalee baakteeriyaadhaa kan baakteeriyaa hedduu ajjeesuu danda'u sanitti kennina. Broad spectrum antibiotikii warreen ta'an. Narsiin maal gootiif? Narsiingi manaajimentiin tokkoffaa administration of prescribed antibiotic and prescribed analgesic agent. Dawaalee ajajameef san kennuudhaaf. Antibiyootikiis ta'ee dawaa dhukkubbiidhaan. Inni biraa CT baas. CT baasiin dhukkubbii perineaalii dhukkubdu san isa san irraa xiqqeessitu relief pain and spasm CT baasiin barbaachisa. Kuni dalagaa narsiiti. Kan itti aansinee ilaallu benign prostatic hyperplasia jaaniin. Benign prostatic hyperplasia jechuun yoo prostate glandiin kun humnaa ol gurguddate jechuudha. Xannachi prostateedhaa kun humnaa ol gurguddachuu. In many patients older than 50 years. Dhukkubsattoota hedduu warreen amata 50 ol kutan the prostate gland is enlarged. Xannachi prostateedhaa kun ni gurguddata. Extending upward into bladder. Afuuffee fincaanii kanatti ol cufeeti and obstructing outflow of urine. Fincaan karaa keessaan gabbahan kana dhorka. Ureteraa kana bitaa fi mirgaan jira jenne karaa fincaan keessaan gabbahan kana. Hoggaa gamaa gamanaan gurguddate walitti hacuucee walitti cufa karaa fincaan gaddiin bahan. This condition is known as haalli kanaa kun maal jedhama? Benign prostatic hyperplasia yookaan BPH jedhama. Causiin isaa maali? Maaltu sababa ta'uu danda'a? Evidence suggests that akka ragaan mul'isutti hormones initiate hyperplasia. Hormooniidhaatu akka inni sun gurguddatu taasisaa jira. Hormoonii. Mallattoon nama kanarra mul'attu maali? Clinical manifestation. Examination reveal prostate gland that is large and non-tender. Yeroo qorannaa goonu. Qorannaan xannacha prostateedhaa kana eeysaan laalanii anaalii kanaan anasii kana keessaan qubaan yeroo qubaan laalanii gara afuuffee fincaanii kanatti yeroo gamana quba keenya qabnee ilaallu anaaliidhaan keenyee jechuudha. Gamana hoggaa qabnee ilaallu isa kana isaa gurguddate ni agarra. Xannacha kana kan gurguddatee nu mul'ata. Akkasumas kan dhukkubne non-tender ta'e ni gurguddate malee hin dhukkubu. The hypertrophied lobes inni guddate sun kan humnaa ol guddate suni may obstruct the vesical neck or prostatic urethra. Morma bilaadariidhaa san yookaan immoo poorshinii ureetiraadhaa keessaa prostatic urethraa kan jedhamu karaa prostatiin cinaan jiru san isa san cufeeti causing incomplete emptying of bladder. Bilaadarii kana keessaa guutuutti fincaan akka hin dhumne taasisee urinary retention fida. Fincaan akkatti didan taasisa. Generalized symptoms may also be noted. Mallattoolee waliigalaallee qabu jira. Including fatigue. Ni dadhaba namni suni. Anorexia qaba. Nyaanni ittiin tolu. Nausea qaba. Vomiting qaba. Epigastric discomfort. Garaan kun harri olaanuu ittiin tolu jechuudha. Obstructive and irritative symptoms jira. Cufamuudhaa fi bakka san solloysuu kakaasuu jechuu bakka san yookaan inni cufee kakaasee irriteeti jechuun duchisiisuu taati. Yoo bakka san inni kakaase increased frequency of urination
Yeroon namtichitti fincaanu ni dabala. Amma fi fincaanu. Nokchuuriyaa qaba. Amma halkan fincaana. Arjansii qaba. Saffisaanii ni muddan. Heesitaansii in starting urination. Ni turan fincaan kun hoggaa jalqabanii fincaana jee turu. Ni turan dafanii gadi hin bahaniif. Fincaan kun dafanii gadi hin bahaniif. Decreased in the volume. Hangi fincaanuu gad xiqqaata. And force of urinary stream. Humniti fincaan silaa yeroo fincaanu qaban suni humniti isaanii gad xiqqaata. Interruption of urinary system. Akkasumas adda ciccitan fincaan kun. Adda ciccitaniiti diripliingii. Diripliingii jechuun eega fincaantee booda dhaphdhap jechuudha. Dhaphdhapiin sun dhaabbachuun diddi warreen rakkoo tana qabu. Urine dribble out after urination. Eega fincaantee raawwattee booda dhaphdhap jedha ni bubu'a jechuudha. The sensation that bladder has not been completely emptied. Miira si dhagayamuu jira bilaadarii kana keessaa ni fincaante malee fincaansi dhumuu dhabuu si keessa dhageessa. Acute urinary retention fa'aa jira. Fincaansi didanii jiraachuu. And recurrent urinary tract infection. Namni rakkoo kana qabu amma rakkoo haraa kanaa himachaa oola. Urinary tract infection kun amma deddeebi'aa oola. Medical managementiin isaa namni yoo rakkoo kana qabaate BPH nama qabu. If the patient is admitted on emergency basis, yooniif emergency wardii ka dhufu taate, he cannot void yoo ka fincaanuu hin dandeenye taate fincaanitti didanii ka dhufu yoo taate, he is immediately catheterized. Hormaanii jalqabaa kaathetara kaa'anii fi fincaan san irraa baasu. Ka boodaa hoo prostatectomy xannacha san keessaa baasu. To remove hyperplastic prostatic tissue is frequently performed. Xannacha san muranii keessaa baasu. Inni biraa restii taasisu boqonnaa. Elevation of scrotum. Scrotumii kana testikilii kana ol kaasu. Testiin beeytu. Testikil jechuun cidhaan jechuudha. Kan akka ol ka'uun taasisu. Inni kun yoo ol ka'e qaqqabee isii saniin dhukkubsu jechuudha. Duubaan jira inni kun. Ice pack to reduce scrotal edema. Namni rakkoo kana qabu cidhaanis ni ta'u. Dhukkubbii san gad xiqqeessuuf isaas ol kaaftaa waan qabbanootu irra keessammaas. Ice pack. Antibiotic, analgesic agent, anti-inflammatory medication are recommended. Dawaalee abbaa gosa 3 ajajamaa. Tokko farra baakteeriyaati. Kun ammoo farra dhukkubbiiti. Kun farra inflammationiiti. Anti-inflammatory. Rakkoon biraa itti aantu epididymitis. Epididymitis jechuun inflammation of epididymis jechuudha. Usually descend from infected prostate. Sababa prostate glandiin infected ta'eef gadoo keessa gadoo deemee epididymiin irraa gad jira. Ujummoo takkaan walii jiran malee keessa gad deema garamitti karaa killee cidhaanii sanitti gadoo jechuudha. Epididymiin eessa gubba jira? Killee cidhaanii san gubbaatti lakkoofsa 7 fakkaatee jira. Saba sheeppii qaba. Lakkoofsa 7 fakkaata. Epididymii kana faayidaan isaa ispaarmiin hoggaa testikilii keessatti oomishamte. Achi keessatti maachor taati. Hanga ijaakulee taatutti achi keessa bilchaatti. Akkamitti infekti ta'uu dandeessi? Prostate glandii sanirraa gadoo dhaqqaba. Yookaan immoo urinary tract kana keessa infekshinii yoo jiraate karaa san dhufuu danda'a. It may also develop as complication of gonorrhea. Namni tokko gonorrheyaan eega qabamee booda akka complication'iitti itti dhufuu danda'a. Akka complication'iitti. Kooziin isa kanaa maali? Kooziin epididymitisidha. Kooziin isaa tokkoffaani kilaamiidiyaa. Kilaamiidiyaa tirookoomaayitas. Kilaamiidiyaa tiraakoomaayitas ajaamu. The infection pass upward
through urethra and ejaculatory duct, then along vas deferens to epididymis. Structure infection kun keessa dabruu sitti hime. Jalqaba eessarraa kaa'e ureetiraarraa ka'eeti ureetiraa kana keessa dabree if duuba ijaakuleetarii daktii jedhanii ujummoo ispaarmiin keessaan baatu san keessa dabree baas diferaansii keessaan dabree eessa dhaqa epididimasii dhaqa. Wili epididimasii gad teestikilii malee uumaanaaf killee malee waa takkanaaf achi dhaqa infekshiniin kun. Sign and symptoms namticha kanarra mul'atu. The patient complain of unilateral pain. Kar tokkoon dhukkuba. Kara tokkoon. And soreness in the inguinal canal. Inguinal canalii bo'oo cidhaan keessaan gadi hin bahan tana. Isa kana keessatti dhukkubbiif dhagaya. Akka waan madaawee jiraachuu if keessa dhagaya. Along the course of the vas deferens, then develop pain. San booda dhukkubbii eegala inni kun. Dhukkubbii eegaleeti iskirootomiin cidhaan naannawa sanii jiru suni dhiitawee akkasuma growing areaallee. Growing jechuun naannoo inni mudaan muddii kunillee waliin dhiitawa jechuudha. Hidhaan maddii takka waliin dhiitawa. Epididymis becomes swollen. Epididymisiin dhiitoyteeti extremely painful. Humnaa ol dhukkubdi. The patient temperature is elevated. Temperature nama kanaa ol ka'a. The urine may contain fincaan namni sun fincaan maaliif keessaa qaba? Pasii qaba. Payuuriyaa. Pasiidhaa keessa jira. Baakteeriyaadhaa keessa jira. The patient may experience chill and fever. Laydaadhaa fi qabbanatti jechuudha. Inni dhaamota. San ofirratti arga jechuudha. Manaajimentiin isaa maali? Medical manaajimentiin if patient is seen within first 24 hours after onset of pain. Yoo namticha kan kuni eega sa'aatii 24 dhukkubbii kana ofirratti eega argee sa'aatii 24 booda kan dhufu taate the spermatic cord may be infiltrated with local anesthetic agent to relieve pain. Spermatic cord jechuun kalloon tun jechuudha. Kalloo tana keessatti anesthetikii diraniif anesteejiyaa haaduu jechuudha. Dhukkubbii sanirraa wayyeessuudha. Wanni biraan dhaqqabdu. Yoo eega dhukkubbiin tun sa'aatii 24 irra geessee booda kan dhufu taate namtichi kun. If epididymitis is from chlamydia infection, yoo koosiin isa kanaa infekshinii chlamydia irraa kan ta'u taate, the patient and his sexual partner must be treated with antibiotic. Isaa fi haati manaa isaatis takkaa isaa fi namni wajjin walqunnamtii saalaa godhee suniis wajjin wal'aanamuu qaban antibiyootikiidha. The patient is observed for abscess formation. Ni ilaalan ammaas achi keessatti madaan akka uumamtee jirtu, absasiin akka jirtu ni ilaalan. As well. If no, yoonii fi madaan jiraachuun beekame. Yoonii fi absasiin achi keessatti uumame. Epididymectomy barbaachisa. Epididymectomy jechuun excision of epididymis from testis. Irraa muruu jechuudha. Irraa dhoosu. May be performed for patient with recurrent epididymitis. Warreen ammatti deddeebi'aa oolu torbaan dabrees dawaa fudhatee dhugaarraa hojjete ammaas ittuma deebi'u. Or for those with chronic painful condition. Warreen dhukkubbii san obsuu dadhabe. Furmaanni isaa epididymii isaanii irraa baasu muranii keessaa darban. Epididymectomy jedhanii furmaata isaati. Complicationin nama epididymitisidhaan qabame irra dhuftu maali? Infertility itti dhufa. Bakka sanyiin itti guddattu jenne duraanis. Bakki sun miidhamnaan namtichi dhaluu hin danda'u. Infertility itti dhufa. Reducing anxiety dhagaa galmii wanni narsiin gootu cinqii gatti keessuudharra. Nursing interventioniin
when appropriate, yoo mijaa'e, the patient is encouraged to discuss anxiety and the fear associated with diagnosis, therapy and prognosis. Amma gaa epididimisiin dhugaa sirraa muramte inni sun dhoohee si keessaa bahee booda carraan dhaluu dhabuu keetii jiraachuu danda'a sanirraa namtichi cinqiin itti dhufti. Kanaafuu sodaa isa jirtu kana waliin mari'achuudha. Diagnosis isaatiif wallaansa godhamuu fi deemuu fi karaa fuulduraa waan itti dhufu taa'u kanarraa sodaa inni qabu kana. By individualizing teaching effort. Kophatti baaftee namarraa kophatti baasuudhaan barsiisuudha. And factual information applied to specific need may offer reassurance. Odeeffannoo ta dhugaata jirtu. Lakki namni hundi waa dhalan dhabu kunuu abaluu kanuma kana godhate dhaluuttuma jira jettee dhugaa lafa jirtutti himta. Garuu immoo atis carraa dhabuudha qabaachuus dandeessa dhiisuus dandeessa jetteeni dhugaa jirtutti himtee tasgabbeessuudhaa yaafta.